sky once again between Russia and Ukraine. Moscow is deploying troops along the border and Kiev is warning of a possible invasion. Biiroon nageenyaaf odeeffannoo Oromiyaa hojjettoota 500 caalan hojirra guttee jedhan hojjettooti ugguraman kunneen namoota dhuunfaa tango isaaniif fayyadamuun murtii seeraan ala dura dabarsee jedhu tanaan itti fayyaan. Abine muummichi ministeera Abiy Ahmad keessa filatamuun ministeer daa'imanii dubartootaaf dargaggoota Itoophiyaa taate hojjechaa turte dhiyootaan murtiisiitiin angorra kakaat fiilsanabdi waraan kaab Itoophiyaatti wal qabate mootummaan Itoophiyaa dabhama hojjechuu raga baatee jirti yeroon ingidaa dabalat qaba. Qorannoon geggeeffame dirqiin gudeeduu fi daa'immanii waraanaa firiirsuu dabalate yakkoota Tigraay keessatti raawwataman irratti kan fuulleffate ture kan jettu fiilsan. Hidhattooti finxaaleyyaa Amaara hidhannoo guutuun lafa Oromiyaa weeraruu jiran magaal Naqamtee irra kiiloomeetira 60 irratti uummata jeesuuf saama jiruun oduu biraatii siraaj sabaaf waan isan timqaaba. Rakkoo nageenya Itoophiyaaf Soomaliyaa ilaalchisuun ministeerri ajaa'ila Ameerikaa Antonio Blinken pirezidaantii Keeniyaa waliin mari'achuu hordofee Itoophiyaan Ameerikaan dubbisuu qabdi jedhe. So that Ethiopia will be supported by the African colleagues. Waraanni naannoo waggaa tokkoliif Itoophiyaa godhan biyyatti hanqinni baajata olaanaaf saaxilee jedhan. Baafrikaatti immoo sababa ongeef waraanaatiin namooti gargaarsa namooma hatattama barbaadan miiliyoon 20 caaluu dubbatamaa Abrahaam Birruu gabaasniidhaas qaba. Kutaa Baafrikaa baay'eetti hanqinni bishaanii midhaan biqiluu dhabuu fi margi beeladaa dhabamuun rakkoo midhaan nyaataa namaa fi marga looniif ka'umsa ta'ee jira jedha. Odeeffannoo alaatiin muummeeffannaa Raashiyaan na tuffatte Yuukireen ka waraanta taanaan michoota jittiriirsuun dhukkarra kaas jedha pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Diisiin qubdammaatiin na tuqulakkisaa qoqobbi baanti sunuun harkeette jennaan dippiloomaasii biyyatti waliin qabaddaan kutxa jedhe Vladimir Puutiin Ameerikaa walitti dhaadachuu irratti argamaa oduu alaa keessa bal'innaaf filanne jirra. Muddeen 31 bara 2021 kan afaan gooduuf saatii muraas qofattaaf bagna gayaan miyyuu geettanii jedhan. Kutaalee addunyaa tamsaasa keenya dhaqqabu marattuu tooftaawwan garaagaraan warreen hordoftaa jirtan shama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan saatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu OMN isinitti hima. Biiroon nageenyaa fi odeeffannoo Oromiyaa hojjettoota 500 ol ta'an hojirra uguruusaa maddeen Oromiyaa saaxilanii jiru. Hojjettoonni uguraman gama isaaniitiin namoonni dhuunfaa aangoo isaaniitti fayyadamuun murtii seeraan alaan duratti dabarsan jechuun komii isaanii xalayaadhaan dhiyeeffatanii jiru. Hojjettoonni kunniin amajjii tokko bara 2014 irraa eegaluun kan uguraman ta'uu fi qabeenya harka isaanii jirus akka deebisan ajajamanii jiru. Hojjettoonni haala kanaan uguraman caasaa odeeffannoo sadarkaa biiroo fi godinootaa 21 keessatti ramadamuun hojjetaa akka turanii fi rakkoo ilaalchaa qabdu jechuun yeroo garaagaraatti dhiibbaan irratti taasifamaa akka turedhaas jedha odeeffannoon gamasii OMN dhaqqabe kun. Uguramuun hojjettoota kanaas kan ibsu xalayaan itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuutiin mallatteeffamuu isaa OMN mirkaneeffatee jira. Akka xalayaa Koloneel Abbaba Garasuu irratti mallatteessan kun jedhutti hojjettoonni kunniin kan uguraman qorannoo taasifameen bu'aa qabeessummaa hojii isaanii ilaalameeti jedha. Hojjettoonni uguraman gama isaaniitiin iyyannoo ol galfatanii akka jedhanitti namoonni dhuunfaa aangoo isaanii fayyadamuun murtii seeraan alaan irratti dabarsan jechuun komii isaanii xalayaan dhiyeeffatanii jiru. Tarkaanfii nurratti fudhatame kun fedhii aangoo nama dhuunfaa fi faayidaa murna tokko galmaan ga'uuf shira nurratti xaxamaa jirudha. Labsii hojjetaa sa'ee dhimma madaallii hojii keenyaa wajjin hariiroo homaayyuu hin qabu jechuun dabalanii ibsanii jiru. OMN odeeffannoo argateen ijoolleen ari'aman kunniin baay'een isaanii jijjiirama siyaasaa taasifame booda sadarkaa garaagaraatti kan gara caasaa kanaatti dabalamanii fi ajjechaa fi saamicha Oromiyaa keessatti deemaa ture irratti gaafii kaasaa turanidha jedhamee jira. Kunis shira caasaan bilxiginnaa Fiqaaduu Tasammaa fi Shimallis Abdiisaa ijoollee Oromoo quuqama sabaa qaban caasaa keessaa qulqulleessuu jedhuu fi sadarkaa adda addaatti hojiirra oolaa ture ta'uu maddeen keenya dabalanii himanii jiru. Xalayaan kun maqaa Koloneel Abbaba Garasuutiin kan barreeffame ta'us murtiin kun ka darbee waajjira paartii bilxiginnaa damee Oromiyaa fi murtii kallattii Obbo Shimallis Abdiisaatiin akka ta'e maddeen keenya keessoo sirnichaarraa beekuun danda'amee jira. Hidhattoonni finxaaliyyaa Amaara hidhannoo guutuudhaan lafa Oromiyaa weeraraa jiran magaalaa Naqamteerraa kiiloomeetira 60 caalaa kan hin fagaanne hangar guutee bakka jedhamu qaqqabu akkasumas qabeenya qonnaan bultootaa fi kan mootummaa saamanii bureerraan gara naannoo Amaaraatti dabarsaa jiraachuu isaanii jiraattonni OMN itti himanii jiran. Humnoonni kunneen gandoota qubatan keessatti alaabaan Amaaraa dhaabaa jiraachuu isaanii fi sababa weerara kanaatiin
Manneen barnootaa fi dhaabbileen fayyaa gandoota baadiyyaa keessa jiran cufamuu maddi keenya kun himee jira. Siraaj sabaaf gabaasa dabataa qaba. weerarri qindaa'aa fi deeggarsa loojistikii qabu Oromiyaa lixaa bakkeewwan adda addaatti humnoota finxaaleyyii Amaaraatiin lafaaf uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun dhawaataan guddachaa deemaa jira jedhu jiraattonni godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Anqar guute. Weerarri lafaa kun waggoota 3 dura geggeessitoota naannoo Amaaraatiin irra deddeebiin dubbatamaa kan ture yoo ta'u, hoogganaan dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa duraanii Asxaamminoo Tsiggem yeroo garaagaraatti humnoota hidhatan leenjisuun dubbiiwwan weerara lafaa wal qabatan dubbachaa turuun isaanii yaadatama. Ergasii waraana waliinii bilxiginnaa fi TPLF gidduutti eegalame waggoota 2 adeemsifamaa jiru jala da'achuun lafa bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay hedduu weeraruuf humni hidhate finxaaleyyoonni Amaaraa kun bobbaafamanii qisaasama lubbuu fi qabeenyaa hamaaf biyyattii saaxilaniiti jiru. Rogeeyyiiwwan finxaaleyyoota kanneen yeroo garaagaraatti dubbii dubbachaa turaniin lafa TPLF waliin qaban akkuma xumurataniin boqonnaa itti aanu Oromoo irratti banuuf qophaa'u akka qaban dhaammachaas turaniiti jiru. Akkuma karoorfame lolli TPLF bilxiginnaa qabiyyee lafa ofii irratti erga dhaabbatee booda weerarri lafaa bifa haaraa ta'een qonnaan bulaa Oromoo buqqisuu fi qabeenya uummataa saamuun Oromiyaa irratti eegalameetii jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo irraa eegaluun Mattakkal, Karrayyoo, Shawaa Lixaa, Aanaa Shanoom, Aanaa Baakkoom, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti haalota wal fakkaataa keessummeessuu eegalaniitii jiru. Qaamoleen hidhannoo guutuun socho'an deeggarsa poolisii humna addaa Amaaraa fi milishaa kan qaban maqaa faannoo jedhuun Oromiyaa weeraruun akkuma itti fufanitti jiraachuu maddeen OMN itti himaniitii jiru. Bakkoota garaagaraa rakkoon wal fakkaataan uumamee jiraatanis godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa haala walitti fufiinsa qabuun weeraramaa jiraachuu fi ajjechaa fi saamichi guyyuu qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa akka jiru OMN jiraattota irraa odeeffateetii jira. Ji'a tokko dura godina Wallagga Bahaa aanaa Amuuruu magaalaa Haroo keessatti taateen kun kan eegale yoo ta'u, amma babal'achuun aanaa Giddaam, aanaa Limmuu fi Angar guutee qaqqabuu jiraattonni dubbisni himaniitii jiru. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa kun hidhannoo guutuutiin kan socho'an yoo ta'an loowwanii fi qabeenyota callaa saaman fe'achuun gara naannoo isaaniitti ergaa akka jiran bulchiinsa magaalaa Angar guuteetti hojjetaan ganda Alii OMN itti himeetii jira. Jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Giddaa fi Amuururraa buqqaan magaalaa Giddaatti qubsiifamanii jiraachuu himuun jiraattonni ganda baadiyyaa Angar guutee fi Limmuu ammoo gara magaalaa Limmuutti baqachaa jiraachuu dubbata. Dhimma kana ilaalchisee qaamolee mootummaatti iyyannus deebii gahaa hin arganne kan jedhu hojjetaan gandaam OMN dubbise kun poolisiin humna addaa Oromiyaa aanaawwan akka Amuuruu, Giddaa fi Limmuu keessatti deebii kennuu baatus Angar guutee sababa dhihoo magaalaa Naqamtee taate poolisiin Oromiyaa bifa rifaatuu qabuun heddumminaan humna kana rukutuuf yaalanis dhumarra humna isaanii ol ta'uu himanii gara Naqamteetti dacha'uu isaanii namni kun himeetii jira. Kana dura weerara kana ilaalchisuun gandoota baadiyyaa heddurraan namoonni gara qajeelcha poolisii aanaa dhaqanii iyyachuuf yoo yaalan shaneen keessan isinirraa haa dhoowwu deebii jedhu akka argachaa turan OMN yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Humni finxaaleyyootaa kunniin gariin naannoo Amaaraa irraa fe'amee kan dhufe yoo ta'u, gariin ammoo bakka oomisha qonnaa Guttin jedhamutti leenjifamee meeshaa hidhachuu maddi keenya kun kan hime yoo ta'u, ragaa hangammaa walitti qabataniinis finxaaleeyyoonni aanaa Giddaa, Amuuruu, Angar guutee fi Limmuu keessa socho'an hooggansa maqaan isaa Attinkunyii fi Warquu jedhaman jalatti kan geggeeffaman ta'uu dubbata. Humnoonni kun gandoota qabatan keessatti alaabaa naannoo Amaaraa dhaabaa jiraachuu isaanii fi sababa weerara kanaatiin manneen barnootaaf dhaabbileen fayyaa gandoota baadiyyaa keessa jiran cufamuu maddi keenya kun himeetii jira. Kaayyoon finxaalayyoota kanneenii lafa babal'ifachuu akkuma ta'e qabeenya TPLF naannoo Amaaraa keessaa saamee deebifachuuf jecha isaanis Oromiyaa keessa seenuun qabeenya saamanii of ijaaruu ta'uu hin hafu kan jedhu maddi keenya kun buufataalee fayyaa fi waajjiraalee mootummaa keessaa meeshaalee adda addaa fe'atanii buree irraan gara naannoo isaanii akka geeffataa jiran dubbata. Baha Afrikaatti sababa hongee fi waraanaatiin namoonni gargaarsa namummaa hatattamaa barbaadan miliyoona 20 ta'uu jedhamee jira. Biyyoota sadan Baha Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti qaala'insi gatii midhaan nyaataa beelanni rakasuu fi sababa hongeetiin hojiin qonnaa laafuun yaaddoodha jedha neetworkiin akeekkachiisa dursaa beelaa Fixxee jedhamu. Walakkaa bara faranjoota 2022tti namooti baay'een hanqina nyaataan dhumuu akka danda'an raagameeti jira. Gabaasii bal'aan itti aanee dhiyaata. Neetworkiin akeekkachiisa dursaa beelaa Famine Early Warning Network jedhan biyyoota Afrikaa Bahaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti namoonni miliyoona 20 caalan gargaarsa hatattamaa akka isaan barbaachisu akeekkachiisee jira. Kun rakkoo hongee fi waraanaan waan ta'ee jedhama. Kana ta'uu baannaan
haalli arguuf jirru hammaataadha jedhee jira. Neetworkiin kun fedhiin midhaan nyaataa akkaan akka dabale ka'eera. Neetworkiin kun gatiin midhaanii amma gabaarra jiru ka bara 2016-17 hongee hammaataan Afrikaa baa yeroo ture harka 70 caalaa jedhama. Keessumaa kaaba Itoophiyaa bakkee waraanni jirutti rakkoon nyaataa hamtuudha jedhama. Kutaa baa Afrikaa baay'eetti hanqinni bishaanii midhaan biqiluu dhabuu fi margi beeladaa dhabamuun rakkoo midhaan nyaataa namaa fi marga looniif ka'umsa ta'ee jira jedha. Sababa qaala'insa gatii midhaan nyaataan dandeettiin waa bituu maallaqaa dadhabaa dhufuun gatiin beeladaa immoo rakasuu fi hojiin qonnaa dhabamaa dhufuun bu'aa rakkoo hongee fi waraana kanaati jedhee jira. Kaabi Itoophiyaa durumaa waggoota 4 walitti aananiif hanqina roobaan rakkachaa dhufe. Amma immoo waraanni burkuteessuudhaan rakkina midhaan nyaataa isa hammaataa hordofsiisee jira. Kun immoo walakkaa bara faranjootaa 2022tti hanqina nyaata madaalawaa olaanaa akka fiduu fi dhumaatii namootaa akka hordofsiisu sadarkaa olaanaadhaan raagamaa jira. Bakka waraanni jirutti ulaawwan gargaarsaa babbanuun gaagaama dhufu ni hir'isaa jedha ragaan kun. Kutaa Somaaliyaa baay'eetti kaabaa fi baha Keeniyaatti akkasumas kibbaa fi kibba baha Itoophiyaatti onkololeessaaf sadaasa darbe roobii eegamu wayitii eegamutti yeroo walitti aanan sadiif averejii barbaadamuu gadi roobee jedha odeessi kun. Roobni dhumaa sadaasa darbe eegamaa ture ka jedhu odeessi kun roobni tures xinnaadha wanni lafaa biqilees hin jiru jedhee jira. Kun amala hongee hammaataatii jedha. Ji'oonni amajjii fi guraandhalaa dhufan yeroo hongee ulfaataawwani haalli qilleensaa hongee walirraa hin cinne hordofsiisu laaninaa jedhamu mul'achaa jira jedha kutaa baha Afrikaa kanatti. Hongeen naannawa kanaa warra horsiisee buluu fi lafa qotuuf rakkina wabii midhaan nyaataa ijoodha jedha. Neetworkiin akeekkachiisa dursaa beelaa kun. Horsiisee bultoonni fi qonnaan bultoonni wayiteewwan qonnaa afran dabaranittu midhaan dhabanii jiru. Galiin isaaniis xinnaatee jira. Hongee walitti aanee dhufe balaan lolaa weerarri awwaannisa gammoojjii dhiibbaan dinagdee dhibeen COVID-19 fide sababoota rakkoo dinagdee fi hawaasummaa hawaasa kanaa hammeessanii jedhamee jira. Godinaalee horsiisee bulaatti nyaataa fi maddi galii maatii akkaan hir'atanii jiru. Gabaan qaala'ee jira. Beeladi gabaa geessanii namarraan gurguramu. Beeladi irra caalaan dhumanii lakkoofsi isaanii xinnaatee jira. Oomishi aannanis gadi bu'ee jira. Qabeenyi beeyladaa naannawa kanatti hafe harka 30 haga 40 akka hin caalle agarsiisu ragaaleen. Keeniyaa kutaalee hongeen kun dhaqqabetti amma aannan argamaa jiru harka 40 hanga 80 gadi bu'ee jira jedhama. Itoophiyaatti hongee hammaataan kun waraana dinagdee biyyattii unkuraa jiruun walirra bu'e. Qaala'insa jireenyaa tasumaa mul'atee hin beekne dhalee jira. Maallaqa biyyattiis baala gatii hin qabne godhee jira. Bara faranjootaa 2022tti deeggarsi namoomaa gahaan yoo hin argamin namaa fi beelada hedduu gaaga'uu akka danda'u raagamee jira. Kaabinee Abiy Ahmed keessatti filatamuun ministeera daa'immanii dubartootaa fi dargaggootaa Itoophiyaa taatee hojjetaa kan turtee fi baatii fulbaanaa darbee murtoo mataa isheetiin aangoo gallakkisuu ka ibsite Filsan Abdii waraana kaaba Itoophiyaa walqabatee mootummaan daba cimaa raawwachuu himtee jirti. Rakkoolee jiran karaa nagaa furuuf yaaliin gahaan hin taasifamne kan jettu Filsan Abiy Ahmed mormii kamiyyuu humnaan ukkaamsuuf dursa TPLF'n balleessuun qaba yaada jedhu machaa'ee akka ture turtii Washington Post waliin taasifteen ibsitee jirti. Gabaasa bal'aa yoon ingidaarraa dhageessu. Kaabinee Abiy Ahmed keessatti filatamuun ministeera dhimma daa'immanii dubartootaa fi dargaggoota Itoophiyaa taatee hojjetaa kan turtee fi baatii fulbaanaa darbe ammoo murtoo isheetiin aangoo gadi lakkisuu kan ibsite Filsan Abdii waraana kaaba Itoophiyaan walqabatee mootummaan daba cimaa godaannisa jabaa hordofsiise raawwachuu himte. Qaama kaabinee bulchiinsaa Abiy Ahmed ta'uu isheetiin dhimmoota keessoon deemaa turanii fi miidhamtoota waraana kanaa quunnamuun haalota lafarratti ta'aa turan hedduu quba qabaachuu ishee Washington Postiif kan ibsite Filsan Tigraay keessatti mudatan ilaalchisuun garee isheen hundeessiteen qorannoon badii qaama maraasaa jedhu gaggeeffame akka ture dubbatti. Qorannoon gaggeeffame dirqiin gudeeduu fi daa'immanii waraanaa firiirsuu dabalatee yakkoota Tigraay keessatti raawwataman irratti kan fuulleffate ture kan jettu Filsan qooda fudhattoota waraana kanaa gama maraan yakkoonni garaagaraa raawwatamu adda baasuu fi dandeenya jirraa jetti. Bu'aan qorannoo kanaa ifa ta'uun dura garuu qondaalota olaanoo waajjira ministeera muummee irraa bilbilamee daandii irraa akkan maqee jiru natti himamee ture. Bu'aan qorannoo gaggeeffame gara dabarfamee akka waan humnoonni Tigraay qofti akka raawwatanitti akka dhihaatuufis ajajni darbee ture jetti Filsan. Yeroo kun ta'utti deebii kenniteen kan ajajamne dhugaa lafarra jiru qorannee akka ifa baafnuuf malee hojii hololaa akka hojjennuuf miti. Ani mootummaa kana kuffisuuf yaada hin qabu jechuu ishee yakkee dirqiin gudeeduu hamaan raawwatameera. Gama lamaaniinuu ijoolleen umuriin lolaaf hin geenye waraanaaf hiriirfamaa jiru.
kanaaf ragaatu jira jechuun amansiisuuf yaalaa turuu ishee ibsiteetti Fiilsan. Haa ta'u malee qaama dhagahuun akka hin arganne dubbatti. Bu'aan qorannoonni sirriin akka hin baaneef daangeffamuu hordofee gama Tiwiitara dhuunfaa isheetiin shakkii tokko malee yakki dirqiin gudeeduu raawwatameera jettee ibsuu ishee kan dubbattu Fiilsan. Sababuma kanaaf hojjettoota waajjira ministeera isheen hooggantuu biratti illee akka nama humnoota Tigraayiif loogduutti ilaalamaa turuu dubbatti. Hiriyoonni koo ijoollummallee na waliin mul'achuu qaanfatanii na baqatanii jecha. Bu'aan qorannoo gareen isaanii irra gahe kan dhaabuleen mirga namoomaa yeroo garagaraatti yakka namoomaa Tigraay keessatti raawwatame jechuun baasaa turaniin kan wal simatu ta'uu kan ibsite Fiilsan. Gareeleen wal waraansa kana keessatti qooda fudhatan martuu sarbamiinsa mirga namoomaa hanga yakka waraanaatti gahu raawwachuu isaanii qorannoowwan ergasii waloon taasifamanis mirkaneessuu dubbatti. Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa koorniyaa fi ajjechaa jimlaa Tigraay keessatti raawwatamaa turan dhaabsisuuf ni danda'a ture jetti Fiilsan. Kun ta'uu dhabuun yakki kun yeroon booda bifa haaloo bahannaatiin gara Affaarii fi naannoo Amaaraatti akka babal'atu ta'eera. Dirqiin gudeeduu Tigraay keessatti raawwatamaa tureef itti gaafatamummaan osoo jiraate yakkoonni wal fakkaatan yeroon booda ammoo naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti hin dabalaman turaniin yaada Fiilsani. Bulchiinsi Abiy Ahmed TPLF fi uummata Tigraayin gargar baasee akka hin ilaalle dubbatti. Labsii yeroo muddamaa hordofee hidhaa dhalattoota Tigraay kumaatamaan lakkaa'aman irratti Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti raawwatamaa tures akka fakkeenyaatti eerte. Uummata Itiyoophiyaa biras TPLF fi uummata Tigraayin adda baasanii ilaaluu irratti rakkoon jiraachuu akeekta. Gama biroon lixa Tigraay iddoowwan humnoonni Amaaraa kan keenya jedhanitti gochi duguuggaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwatamu qondaalli bulchiinsaa Abiy Ahmed duraanii kun saaxilteetti. Fiilsan hojii gadi lakkisuu isheen dura qondaala waajjira paartii bilxiginnaa olaanaa fi qondaala waajjira ministeera muummeetiin dhalattoonni Tigraay waajjira ministeeraa isheen hooggantuu fi waajjira ministeerotaa biroo keessa hojjetan hunduu hatattamaan hojirra akka geggeeffaman itti himamuus ibsiteetti. Baatii fulbaanaa darbe yeroo aangoo gadi lakkisuuf murteessitutti Abiy Ahmed waraanichi xumuramaa waan jiruuf murtoo kee ji'oota 6 tursiisi jedhee gaafatee ture kan jettu Fiilsan yeroo sanatti amantaan isarratti qabdu waan dhumeef gaaffii kanallee simachuu akka hin feene ibsiteetti. Waraanni kun eegalamuun durayyuu walgahii kaabinee irratti Abiy Ahmed waraanni kan geggeeffamuuf jiru ta'uu dubbataa ture kan jettu Fiilsan waraana geggeeffamuuf TPLF'n gaafatama gochuuf karoorri duraanuu qophaa'ee turuus ibsiteetti. Waraanatti seenamuun dura rakkoolee jiran karaa nagaa furuuf yaaliin gahaan hin taasifamne nagaaf dursi hin kennamne kan jettu Fiilsan Abiy Ahmed mormii kamiin iyyuu humnaan ukkaamsuuf dura TPLF'n balleessuun qaba yaada jedhuun machaa'ee akka tures ibsite. Itiyoophiyaa keessatti haalonni hammaatanii gara darbaniiru. Kun akka ta'uuf jiru nan beekan ture jetti Fiilsan. Abiy Ahmed nama qalbii isaatti hin jirre ta'uu ibsuun bulchiinsa isaattis aduun dhihaa jiraachuu Washington Post waliin turtii taasisteen ibsitee jirti. Miidhaa baroota darbanii fi miira haaloo bahannaa miidhaan raawwatame hordofsiisu nan hubadhaa kan jettu Fiilsan haalota kana keessaa bahuun hin danda'amu taanaan garuu egereen keenya rakkoo keessa jira jetti. Fiilsan dhalattuu naannoo Somaalee wayitaa taatu bulchiinsa Abiy Ahmediin filatamtee gara aangootti dhufuu isheetiin dura rogeettii jabduu dhimma hawaasa isheef falmitu turte. Yeroo booda ammoo ministeerota dubartii bulchiinsi Abiy Ahmed muude keessaa ishee umuriin xiqqoo ta'uun gara aangoo ministeerummaatti dhufuu ishees yaadachiisa Washington Post. Waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii hanqina bajetaa olaanaaf akka saaxilee ibsameeti jira. Hanqina bajetaa sababa waraana kanaan mudateen bajanni dabalataa biliyoon 100 fi biliyoon 22 mudachuu ministeerri maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerichi gaafii bajeta dabalataa biliyoon 100 fi biliyoon 22 mana maree ministeerotaaf dhiyeessuun saaka ibsame yoo ta'u manni maree ministeerotaa gaafii bajeta dabalataa kanarratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessa. Bajanni dabalataa seenaa biyyattii keessatti isa olaanaa ta'e kun nageenya biyyaa gargaarsa namoomaa namoota sababa waraanaan miidhaaf saaxilaman damdamachiisuu akkasumas hojii mootummaa birootiif oola jedhamee jira. Waraanni kan hin qabne ka bulchiinsa Abiy Ahmed aangoo kootiif yaaddoo ta'u jechuun waraana Eertiraa fi humnoota Amaaraa of cinaa hiriirsee waggaa tokkoon dura Tigraay irratti bane biyyattii diigumsatti oofuun kisaaraa hin malleef saaxilee jira. Waraana kanaan lubbuun namoota 100,000 lakkaa'amanii gama lamaanii ka darbe yoo ta'u miliyoononni qe'ee ofirraa buqqaafamuun balaarra bu'anii jiru. Waraanichi biyya diinagdeen ishee dadhabaa ta'e Itoophiyaa waggaa tokko keessatti hanqina bajetaa biliyoon 100 fi biliyoon 22 kan saaxile ta'uu fi bajeta dabalataa kana galii mootummaan walitti qabuun bakka buusuun akka hin danda'amne ibsamee jira. Waraanuma kana wal qabatee bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaattis bajanni dabalataa biliyoon 26 fi
miliyoon 400 gaafatamuu mirkanaa'ee akka ture BBC yaadachiisee jira. Rakkoo nageenya Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisuun ministeerri dantaa Ameerikaa Antoonii Blinken pireezidantii Keeniyaa waliin mari'achuu hordofee Itoophiyaan waamicha dhiyeessee jirti. Karaa dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Diinaa Muftii yaada kennite Itoophiyaan Ameerikaa fi biyyoonni biroo dhimma Itoophiyaa irratti qaama sadaffaa waliin haasa'uu dhiisuu qabu jechuun akeekkachiiftee jirti. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira. So that Ethiopia will be supported by the African colleagues so as to fend off the pressure, undue pressure on the country. Ethiopian American fudhadhimma kennu biyyoota hollaa waliin mari'atti dhuftee nu dubbisu qabdi jechuun waamichi dhiyeessiti. Haasawa bilbila Antonio Blinken guyyoota lamaan dur bulcha Keeniyaa waliin godhe ilaalchisuun deebii kenneen dubbii himaa ministeera jala Itoophiyaa Diinaa Muftii Ameerikaaf biyyootan dhibiin hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa waliin qaban irratti hojjechuu malan jechuusaa miidiyaaleen gabaasa. Bulchiisi Joe Biden mootummaa Itoophiyaa moggaa dhiibuun dhimma Itoophiyaa irratti dhiibba tolchaa ture. Qoqqobbii viizaatiin qondaaltota mootummaa dhabanaasuu qofa osoo hin taane carra daldala gabaa bilisa aagwaa keessa gussuun addi sababa hagoobsi jaarsii bulcha Ameerikaa kun mootummaa Dr. Abiy Ahmed laamshessuun haleellaa dippiloomaasiitiin tumurratti argama. Ameerikaa yaali jabdu Keeniyaa fi ergamaan adda gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Itoophiyaan nageenya akka bu'uuf godhaa turaniif godhuu jiran jabdu deeggarti. Ammallee waraani guutuma guutuu kadhaabbatuuti. Gargaarsi namoomaa rakkoo tokko malee kadhaqqabu. Dabaaf dhiibbaan mirgilmaan namoota Itoophiyaan godhuu jirtulleen dhaabbattee mariin hatattama godhamu qabde. Soomaaliyaatti mangorrattifamuu muummichi ministeera Haasan Roobale Ameerikaan jabeessite mormiiti. Filannoo yeroon godhamu rakkoon biyyatti kee jirti sagalee uummataatiin kan murte argattuuti. Dhimmi nageenyi Itoophiyaatiif biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomaaliyaa ilaalchisuun bulchaa Keeniyaa Uhuru Kenyaata waliin bilbilaan kan mari'ate ministeera Haajaa Ameerikaa Antonio Blinken guyyaa dheengaddaa kan jechuun dubbaate. The Somali leaders complete the national elections process as soon as possible. Raawwi hojii ministeera Haajaa hajioottan sadii ilaalchisuun kalees miidiyaaf ibsa kennee jedhan ambasaaddar Diinaa Muftii Ameerikaan dhimmi Itoophiyaa irra nam dhibii waliin marii dhiiftee nu dubbisuu malti jechuun gaafate. Dhiibbama marii nageenya tokkummaa mootummoota gamtoomanii dandamachuu walabummaaf daanga biiteenna kabachiisuu irra milkoofna jira hajar Diinaan sochii tokkummaa Afrikaanota jechuun paan Afrikaanizim jabeessuu qabni jechuusaa miidiyaaleen gabaasan. Dubbi himaa ministeera Haajaa rakkoo nageenyaam Suudaaniif Soomaaliyaa keessa mul'achuu jirtuuf sababii jiddu seentummaa warra laatii yommuu jedhu rakkootan furachuuf Afrikaa walumaan teennee mari'achuu qabni jechuu yaad dhiyeesse. Hammaleellee lammiilee Itoophiyaa hagar biyya dhufuu jiran simachuuf qophii ta'uu dubbatu mootummaan Itoophiyaa Suudaaniif Soomaaliyaatti akka nagaan buuf isan gargaaraa jedhe. Waggoota tokko oliif naga dhabdee dacha salphin dhala nama hataate biyyittii Abiy Ahmed biyyootan ollaa araarsuuf qophii jechuunis nama heddumamsiisuu jedhe. Some Ethiopian embassies abroad have been doing their level best so as to promote. Oduu maddeen alaarraa arganneen goolabnaa pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden Raashiyaa qoqqobbii isiin seenaa keessatti argitee hin beekneen rukuta jechuun akeekkachiisanii jiran. Puutiin gama isaaniitiin Yuunaayitid Isteet Yukireeniif waa ilchuu jettee qoqqobbiin irra keessaanaan hariiroo Waashingtan DC waliin qabnu adda kunna jedhanii jiranii Guyyoo Waariyootu isinitti. To the high-stakes call between President Biden and Russian President Vladimir Putin. President United States Joe Biden if bulchaa Russia guddaan Vladimir Putin bilbilaa walta dhaadattee jedhan. Waldhab warqanaatiif sababi dhimmi Ukraine yommuu ta'u jaarsi gan 78 Biden Moscow qoqqobbisiin seena bilafa keessatti argiteelle dhageetteelle hin beenneen dhabanaas jechuun akeekachiis. Bulchaa Russia Putin gamisaatiin United States Ukraineif qalchite qoqqobbiin urkeettaanaan hariiroo Ameerikaaf Moscow waliin qabdaddaan kuti jechuun isaa addunyaa mamsiif. Tensions high in Europe after the Russian president's aggressive military buildup on Ukraine's border. Biyyoonni hullamaan qarayyuu waliin jaalatan. Ameerikaan Raashiyaan karaa haakars yookaan hattoota kompiitarisiitiin filannoo teenjeeqa turti jechuun himat. Vladimir Putin immoo naga qaba dhimmi biyyi nama keessa seeneen beek jechuun waakkaat. Garuu waan guyyaa fagoo lakkisaa Raashiyaan filannoo Waashingtan tabar 2017 irra Tiraampiif jaartiin
Clinton Hillary faan kura dhaatan faayyuu Trump gargaaruun jaartii nyaachis jedhe warri diimokiraatota himaat. Jalqaba waggaa dabree bakka bu'aa warri diimokiraatota hayeegee kura Baayidaniif deebis Bernan Saanders akkan jechuun Mooskoo akeekachiis. Raashiyaan aktiitoo waatiin baanan dubbii Ameerikaa maruu dhiifte dhumma ofirra xiyyeeffachuu qabdi jechuun head of Eastern Bloc Raashiyaa dubbiin dhabanaas. And when I say to Mr. Putin, if elected president, trust me, you are not going to be interfering in American elections. Senator, when were you briefed? Yaad Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti deeggar jette dhiyeessiteetiif deebii kenne gameessi siyaasaa hagani 78 kun akkan jechuun dubbat. Jiida Abrahankee qondaaltota Ameerikaa Raashiyaan na gargaaru barbaadnatti mani turan. Angaru gargaarsu uummata Ameerikaa malee gargaarsi biyya Vladimir Putin Raashiyaa waan hin barbaanne. Akka eegeen gaala mogoleen qat Mooskoon nu hanqachuu qabdi jechuun ofirra dhiib. Raashiyaan bifa akkamiin filannoo Ameerikaa jidduu galuu akka barbaaddu wanni beekam tokkolleen hin jirtu Senator Vermaatootiif namijaal Baayidan kun Pireezidaanti Raashiyaa guddaa Vladimir Putin akka jaba dubbii waraanuun inni mootummaa barreetii jechuun qulladha. Waldhabii Mooskoof DC kan qofalleen turree jedhu bulchiisi Baayidan Putin mootummaa barree sagalee uummata saamuun barangoo fidheereffate jechuun itti gama. Filannoo paarlama Raashiyaa tawalakka fulbaan dabree godhamuun Putin mo'adhi jedheen morkattooti jajjaboon hedduun filannoo tanirra guramuu dubbata. Pireezidaanti Raashiyaa Putin kura uummata saamuun sagalee caalmaa yaayyuu mo'adhi jedhullee uummata bira fudhatami sadiqqaachaa dhufu xiinxaltoota siyaasaa ragaba'u. 1,000 candidates in these parliamentary elections backed by a tactical voting campaign. Anaaf immoo sababi gaagam jireenya hawaasaa malaammaltummaaf cuuf caala hidhamu morkata beekama Alexis Navalny akka ta'uun oolletti tilmaamama. Alexis Antonovich Navalny mootummaa Raashiyaa mormuun ka beekam dureen paartii mormituu humani dhaasuunkii nyaachifamuu rakkachaa ture. Namni huwwanki keessa duunaa mootummaa Raashiyaati bala guddaa hajar jaarsi bulcha Ameerikaa darrichi kunaaf Joe Biden. Navalny akka gad lakkifam gaafatullee Putin namichi mukatti dhuunitti taphachuu jira jedha. Allegations of widespread ballot rigging and says the voting system couldn't be more transparent. Wamtaatee fuduub waggoota dheeraaf keebiliin haleeluuf wiixeffachuu ka jira Putin. Loltoota 100 caalan daanga Yuukireen bobbaasaa jiraachuu isaa dubbatama. Biyyatti diqqayyoon Awuroopaatu Mooskoon na liqimsuu fi na dhaqqaba jechuun iyyachuu jirti. Raashiyaa Yuukireen tuxxe jennaan michoota tiyyitiriirsisuun dhukkirra kaasuuf qophii jira yaada Ameerikaa tor. Mooskoon immoo leenjii fudhachuuf loltoota bobbaas malee nam tokko buuf karoor hin qab jechuun waakat. Bulchooti kun lamaan jechuun Baayidaniif Putin armaan durallee qaamaan diris Switzerland Geneva wal arguun mari'atanillee wamdi qoqofirra walii galanii jedhan. Immoo dhukke sirra kaasaaf dhukke sirra kaasaan jarii waliin jedhu waan jabaat fakkaat. Baayidaniif Putin Mooskoof Washington Ameerikaaf Raashiyaan walitti dhaadachuu jiru jedhan. Moscow is deploying troops along the border and Kiev is warning of a possible invasion. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jira waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin.